goota kujajjabee Abbo laal waboo Abbo laal waboo Wantoota biyya koo bilisummaa keenyaaf lafeen isaanii cabe Abbo laal waboo Ayyee laal waboo Bilisummaa ta'uumaan isaanii barattoota keenya Bilisummaa ta'uumaan isaanii barattoota keenya Kannoo walee gammadaa shabee Bilisummaa ta'uumaan isaanii barattoota keenya Bilisummaa ta'uumaan isaanii barattoota keenya Kannoo walee gammadaa keenya Kaleessa hoomaa tuutanii yaa waboo Mirga keeysaniif wal quunnamuuf baay'ee rakkatanii Isaan wal quunnamuuf galanni kan Waaqa Akka dursa bakkee yaamuko itti fufi qabsoo Ashama harka fuune daawwattoota YouTube Isaaq Zeen hundi keessan akkam jirtan fayyaa keessanii annagaa kooti galata Waaqa Egaa akkuma beekamu torban kana keessaa Wabon zoonii kibbaa hidhattoota isaa leenjifatee ji'a muraasaaf leenjisee eebba guddaa isaa jechuudha kan piippii akkas kun walaa mandara piippii akka kanatti raasaa jiru takka erga piippiin galtee waboon bosona keessa galee jara walii wal falmaa turetti akka kanatti baay'inni waboodhaaf leenjidhaan eebbaan godhame hin jiru hedduu ija nu jabeesse dhugaa dubbachuudhaaf taanaan an baay'een gaabbe wallahi sa dhugumaan isinitti hima gaafa waan kana laalee jedhu biyyi namaa namuma silasi amma ta'e lubboof baafatanii wama ta'e waan irraa eegamu gochuu sagaleedhaan isaa ta'u waan biraatiin isaa ta'u jechuudhaaf malee biyyaa ba'uun kan koo nagaa bisiise dhugaa rabbi amma oboo yeroo laalee jedhu jechuudha hedduu nama boonsaa sanarraa waan tokko dubbanna mee ilaalame viidiyoo kana an dhugaa dubbachuuf taanaan baay'een itti gammade maal qaba osonatti seenee jiraadha yeroo kanaan agarsiisa jechuudha. Egaa filannoon jiru kan biraa wanti ittiin hin jiru hidhatanii bosona galanii kukuffisanii kufuudha. Yeroo ammaa kana keessatti jechuudha dhiigni akkuma waltaatee jiru. Nutis ilmaan Oromoo kaabaaf kibbaa bahaaf dhihaa tokko taanee tokkoof tokko filannoo kan keenya waraana bilisummaa Oromoo seenneetu kan amma falmachuu qabnu jechuudha. Egaa kanarraan xiqqoosii wanti garaana nyaatee jennaan viidiyoo kana dalaguudhaaf dhufe waan tokkotu jira gara sanatti osoo hin darbiniin duratti mimee eebbii waboo maal fakkaata kan jedhu viidiyoo tokko xiqqoosii irraa ilaalu inni kan biraa gidduudhaan immoo waan kolfaa xiqqoosii kan jaalala ibsitu wayii wannan argee garaana nyaate wayiitu jira mime lukkuuwwan kana laalaa jaalala isaa waliif kennan dhiiraaf jaalala kenninaan innis jaalala siif laata lubbuu isaa dhabee lubbuu kan kee hambifachuu filata dhiirri jaalala keessatti dirqeen itti dhufnaan isa silas jaalataa jirullee isa waanan jedheefan qabu jaalala jechuun jaalala jaalalaan moota
jibbaaf jaalala gaafa fiddee jettu baalaansi goota jibbaa sana jaalalli immoo danda'u dhaqa jaalala immoo humnaaf xiiqiidhaan itti dhufta taanaan hiriyoomuu Yuusuf hin jilbeenfatu waan an jedheefan qaba kan biraa waan namichattiin kun jettee mee dhaggeeffadhaa የምንስተው ነገር አይመስለኝም። አንደኛ እርቻ እንዳልኩት ከኢትዮጵያ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። ምክንያቱም እርቻ ማለት ቃሉ ራሱ አማርኛ ነው እንጂ ኦሮምኛ አይደለም። ከኦሮምኛ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። በሁለተኛ ደረጃ እርቻ የሚደረገው ከዋናው አዝመራ በፊት ለሚገባው እህል ምስጋና መስጠት ነው። ማለት ከመከር በፊት የሚሰጠው ለዛ ላፈራው ከብዙ ራብ በኋላ ከብዙ እህል ካለቀ በኋላ ድሃው ገበሬ ለእግዚአብሔር ምስጋና የሚሰጥበት ሁኔታ ነው። ይሄ በአማርኛ ነው እንጂ በኦሮሞኛ አይደለም። ምክንያቱም ከኦሮሞ ጋር ማገናዘብና ማያያዝ ከፈለጉ የኦሮሞ ህዝብ በኢትዮጵያ ታሪክ ብቅ ካለበት ጊዜ ጀምሮ ያ አይነት እሬቻፍ ኦሮሞ ወንቲ ወልቲ ፊዱ ቶኮ ሂንጅሩ እሬች ከነኙት ጀችሳቱዩ አፋነ ማራራ ዱፌ ቃኒ ቶኮ ለን ቀበኒ በራሳን ወሪ ነፍጠኙን ቃኒ ቶኮ እሬቻ መፈከኛ አፋነ ማራቲ እሬች ወንቲ ጀደሞ ጀች ወይ ኬስ ጀራ እሺ ከንጀራት ያጀን ፈከኛ እሬቻ ማለት ምን ማለት ነው በአፋን ኦሮሞ ትርጉም ሊኖረው ይችላል ደግሞ እሬቻ በአፋን ኦሮሞ ነው የተሰየመው እስቲ በአማርኛ እሬቻ ማለት ነው በአማርኛ ቃል አለው ማለት ትርጉም አለው እሬቻ ማለት አማርኛ ውስጥ አለ እንዴ የአማርኛ ቃል ውስጥ አለ እሬቻ ማለት በጣም ነው ያናደደኝ ይሄ ነገር والله بالله ማለት ይሁንሺ ይውሰዱ ወንኒ ኢብሳቱር ኢላላሚሜ እሬቻፍ ኦሮሞ ወንቲ ወል ፍቺሲሱን ጅሩ እሬቻን አፋን ኦሮሞ አፋን አማራቲን ዱበት ነምችኩኒ እሬቻኒ ጀችሳለ አፋን አማራራ ዱፌ ጀለ ሰደርካ ከን ኦሮሞን ዲና ሁደቀ ቤት ይካይኒ ጀሩ والله Ega dubbi keenya irratti barreen gaddaa irreecha biyya irratti kan nuti kabajne irreecha kana yeroo kabajnu tikkeettiidhaan ol galama ture uffata diizaayin godhannee babbareennee yeroo hiriyoottan kan keenya wajjiniin naqnu tikkeetti fidaa jennaan akka waan ega kan isaanii ta'etti tikkeettiidhaan ol galuu ta'ee piippeen ayyaaneffattee galtee nuti daariidhuma naannofnee achumatti hafnee gallee jechuudha alan ammoo irreecha kana keessatti waa hedduu ummata Oromoo irraa eegna injifannoo caalu irreechas akka bishooftuu sana yeroo wajjaana itti kuffisan sana yeroo wajjaana itti salphisnu sana hayyoonni kan keenya mana hidhaa keessa jiranu sababa kana bakka walga'ii Oromoo itti baay'atee jiru kana keessatti carraa kanatti fayyadame shiraa adda addaa shiruu dandeessi irreecha irratti hin dandeessu manni Oromoo kaabaaf kibbaa bahaaf dhihaa kutaawwan hundarraa waan dhufuufi shira kudhan shirtu isin hin dandeessu ummata Oromoo irreechi alanaa kun ummata Oromoodhaaf arraa guddaa ta'uu qabdi piippiidhaaf immoo irreecha bowwaa galchuu ta'uu qaba mee viidiyoo kana halaallume dhumarratti waan daawwattaniif galatoomaa jecha warri subscribing goone maatii kiyya warri taane subscribe gochuudhaan cinaa kiyya dhaabbadhaatii wanna adda addaa qaqqabadheetiin dhufaatiin jira gaafiif deebii ijoolleewwan miidiyaa irratti bebbeekamanuu fi ummata Oromoo ijoollee Oromoo saba isaaniif quqqaman kana warra TikTok irratti haa ta'u FB irratti haa ta'u sagalee ummata Oromootiif haala garaagaraatiin ta'aa jiranu gaafiif deebii godhaatiin ture gaafiif deebii kana keessatti xiqqoosi amma YouTube'n hundi bifuma wal fakkaataa waan hojjechuu jalqabeef ani immoo bifa addaatiin waan kana hojjechuu barbaadeetiin jira kana jennaani artistoota bebbeekamoo kana fidee ammoos immoo namoota hiriyaa kana gaaffiiwwan babbashannansiisoo kana gaafadhee isinii fiduudhaaf jira egaa wal haa jabeessinu waan nu daawwattaniif galatooma